Mee namoota nageenya Jawaar nu yaaddessaa jiru jedhaniif maal jetta? Ana na yaaddeessu. An lubbuun xiyya gaafan qabsootti makame duute. Miidhaa gaagama dhufu kamiyyuu namni yeroo hedduu nan jedha namni na dirqisiisee qabsoo kanatti na galchee jiru filadheen itti seene. Filannoo hedduun qaban ture. Waan baay'een baradhe bakka fedhe hojjechuu hin danda'a. Bakka fedhe biyya fedhe jiraachuu hin danda'a addunyaa kanatti biyya fedhe. Hojii kana anatu filate namni na dirqee jiru. Yookiin immoo hojii biraa dhaburraa miti. Biyya kanatti deebi'ullee anaaf filate osoo namni hin deebinnaan jiru. Kana gaafan qabsootti seenan lubbuu tufee lafa kaaneetti seenan jechuudha. Sadarkaa amma jirutti sadarkaa biyyi sun amma keessa jirtutti anasii bahu jechuun uummata Oromoo ganuu jechuudha. Jiru abbaa fedheetu ija diimeessa malee. An beektaa humni xiyyaamata 33 deemtu kana keessatti waan baay'een hojjedhe. Sakandii takka illee hin gaabbu. Takka uummata Oromoo hin ganne. Takka waan beekaa waan uummata Oromoo miidhaan hojjenne. Ittiin boonaa jechuudha. Amma Oromoon wajjin haasa'u kana yoon du'e hin gaabbu'an. Hammaattuu azaa uuman seena rakkoon hin jiru. Kanaaf uummata keenyan ka yaadni isaanii naa gala waan tokko beekuu qaban. Qabsaan ni du'a. Qabsoon itti fufuu galee tola miti. Hayilee Fidaan ni du'e qabsoon itti fufe. Baaroon ni du'e qabsoon itti fufe. Buruusoon ni du'e qabsoon itti fufe. Nadhiin ni dhabamsiifame. Jamarroo walee ni ajjeefame itti fufa. Sadarkaa amma irra geesse kanatti immoo taakkuu takka du'a sodaaniif duban deebiinu. Abbaan as bokkaanetti qabsaa'ota as bokkaanee angorra turraa tokko angorra baana jedhu abdii kudhadhu maaliif tokkoffaa nu kunnu kanurra hammaatatti dhufa biyya kana.